innaa yuunivarsiitii Finfinnees baradhu barsiisu yeroo baay'ee naarre hamba sabni Harargee jirutti hamma sabni Harargee jirutti Oromoon garbummaatti nafuu jechaa turre. Hamma sabni Harargee jirutti Oromoon garbummaatti nafuu jechaa turre. Dachiin Harargee Jeneraal Taaddasee Birruu fa'a barcuma tokko qabatanii karaa gubbaa dhaabbatanii taa'anii nama amma danda'anitti karaa galamsoo kana karaa maal kana barsiisaa turan. Nama tokko taa'anii karaa gubbaa taa'anii qabsoo Oromoo barsiisaa turan. Elemoo Qilxuu fa'a Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a dachee Harargee gubbaatti dhalatanii qabsoo kana finiinsaa turan. Qabsoon kun egaa har'as ga'eera. Qabsoon kun har'as ga'eera. Waa tokko lama hin irraanfatinaa. Baay'ee dubbiin barbaadu waa tokko lama sadii hin irraanfatinaa. Barri kun maalinni? Barri kun bara murteessaadha. Barri kun maalinni? Waggaa 50 qabsoon Oromoo deemaa ture. Waggaa 50 bu'aa bahii qabsoon Oromoo keessa seene. Keessaa bahe. Dhufee har'as ga'eera. Barri kun bara bilisummaati jedha. Barri kun bara bilisummaati jedha. Barri kun bara bilisummaati jedha.